Ameerikaan Iraaniin balleessuuf boombii roobsiteen osoo hin beekin teknooloojii ishee isa hunda caalaa qaaleefam icciitiin kennaa gooteem Iraaniif laattee jirti. Akka gabaasni TV Iraan FM aangoonni waraanaa ifa godhanitti misaa'ilonni Ameerikaa warri gurguddoon 15 fi boombiiwwan xixiqqoon 9,500 ol warri osoo hin dhukaa'in guutummaatti nagaadhaan harka Iraan seenanii jiru. Wanti hunda caalaa addunyaan asisee garuu boombii lafa uruuf oomishamee isa addunyaarraa guddichaaf icciitiin Ameerikaa itti kuufamee GBU-57 Banker Buster jedhamu nagaan qabamee garee qorannoo teknooloojii Iraaniif kennamu isaatiin icciitii kana bal'inaan qabannee jirra. Yeroo Ameerikaan abbaa giddu galeessaa keessatti wal'aansoo gootu dachee baafa gorraam jawween sibiilaa dammaqee oftummaa galaanaa Ameerikaa seenaa gochuuf deema. Chaayinaan doonii xiyyaaraa baattuu nuukileeraa ishee jalqabaaf addunyaarraa gudditti taatee maqaa koodeem Type 004 jedhamuun ijaarsee xumuruuf qarqararra geessee jirti. Kuni xumuraam of tuulummaa mootii galaanaa Ameerikaatiin doonii kana bal'inaan ni madaalla. Washington isheen dimokiraasiif dhaabbadha jechuun of jechuun har'a dhiphina waraanaarraa kan ka'e biyya addunyaarraa fagaattee kophaa ishee jiraattu Eertiraa waraanaan ofitti qabachuuf ulaa dhoksaan rurrukutaa jirti. Ameerikaan maaliif ollaa keenya icciitiin dhuftee yoo xumuraatti nu faana turtan icciitii bal'aa ni dhageessuun qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa shamaar kafuuniim kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsraam. Kanneen chaanala YouTube keenya faarataatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka goof like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Akka xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Waraanni qawwee fi misaa'ilaam nabaa giddu galeessaa keessatti bobaa ture. Amma gara waraana sammuu fi teknooloojii guddaatti ce'ee jira. Ameerikaan Iraaniin balleessuuf boombii yeroo roobsitu osoo hin beekin teknooloojii ishee isa hunda caalaa qaalee fi icciitiin kennaa gooteem Iraaniif laattee jirti. Kutaa kibba Iraan Hormozgaanii fi kaaba dhiyaa Zaanjaan keessatti eegduun warraaqsaa Islaamaa Iraan hojii awwaala diinaa qotuu eegalee jira. Garuu isaan dhagaa yookaan caccabaa osoo hin taane teknooloojii diinaa isa warqee caaluu qotaa jiru. Akka gabaasni TV Iraan FM aangoonni waraanaa ifa godhanitti misaa'ilonni Ameerikaa warri gurguddoon 15 fi boombiiwwan xixiqqoon 9,500 ol warri osoo hin dhukaa'in guutummaatti nagaadhaan harka Iraan seenanii jiru. Wanti hunda caalaa diina naasiseef dhiphisee garuu boombiin lafa uruuf oomishame inni addunyaarraa guddichii fi icciitiin Ameerikaa itti kuufame GBU-57 Banker Buster jedhamu nagaan qabamee garee qorannoo teknooloojii Iraaniif kennamu isaati. Tarkaanfiin kun oduu waraanaa idilee miti. Iraan tooftaam teknooloojii hiikanii qorachuu hatattamaan eegaltee jirti. Kana jechuun meeshaa Ameerikaa kana suuta diqdee icciitii sammuusaa sirna qajeelchaa sirna dhoksaa fi sirna jaamsuu isaa barachuun meeshaa sana caaluu ofii isheetii oomishuuf xiinxaltoonni basaasaa Ameerikaa CIA fi ogeeyyiin waraanaa Biriteen sodaa fi dhiphina keessaa seenanii jiru. Sodaan isaanii inni guddaan Iraan meeshaa kana qorachuu irratti kophaa ishee ta'uu dhiisuu isheeti. Chaayinaa fi Raashiyaan meeshaalee kana kanneen akka misaa'ila Tomahawk, Roonii Reaperii fi Jaasmiin Iraan wajjin ta'anii yoo diigan icciitiin Peentaagoon hundi harka gamtaa ba'aa akka hin galle rabee isaanii dhorkaa jira. Waraanni Guraandhala 28 pireezidaantii Tiraamp labsamee har'a kufaatii istiraateejii ta'uusaa miidiyaalee warra dhiyaa ofiiyyuu amanaa jiru. Gaazexaan Biriteen The Guardian qorattoota waraanaa waabeeffachuun dhugaadhaa saaxilee jira. Ameerikaan doolaara biiliyoonaan bobeessitee boombii roobsitus kuufama misaa'ilaa fi diroonii Iraan keessaa walakkaa ol ammallee guutummaatti nagaadha. Kana jechuun Iraan ulaa Hormuz cuftee dinagdee addunyaa hudhuuf dandeettii guutuu qabdi. Profeesar Fawaas Jirjis dhugaa kana yeroo ibsu waraanni Tiraamp Iraan irratti banee dogoggora seenaatti jedhe. Iraan waraana kana keessaa dadhabdee osoo hin taane caalaatti ofitti amanamummaa argattee baatee jirti. Iraan nuukileeraa oomishuu caalaa ulaa Hormuzii fi Baab al-Mandeb dhuunfachuun dhiibbaa cimaa akka ta'e addunyaatti agarsiistee jirti. Ameerikaan Iraaniin jilbeenfachiisuuf yeroo dhamaatu ofii isheetii dirree dippiloomaasii fi teknooloojii irratti qullaaftee jirti. Gama kaaniin miidiyaan Ameerikaan beekamaan NBC'n icciitii sodaachisaa fi of tuulummaa Peentaagoon daaraa godhuun addunyaatti saaxile. Waraanni Iraan FM Ameerikaa gidduutti eenyu kana deemaa ture waraana Ameerikaan Iraan laamsheessine irra jechuun olola isheef afuuftuun osoo hin taane awwaala sibiilaa fi kufaatii teknooloojii Ameerikaaf seenaa barreessee argamee jira. Gabaasni NBC'n akka ifa godhutti haleellaan Iraan buufataalee Ameerikaa kanneen ba'a giddu galeessaa jiran irratti raawwate tarkaanfii salphaa hin turre.
Iraan misailota isheefim drooniiwwan ishee warra dhokatoo fayyadamuun sammuu fi lafee dugdaa humna waraanaa Ameerikaa guutummaatti rukuttee jirti. Raadariiwwan gurguddoon addunyaa irratti qaaliin kanneen akka ENTPY-2 xiyyaaronni waraanaa daandiin xiyyaara irraa ka'u gosaaleen meeshaa waraanaa wiirtuuwwan ajajaa fi sirnoonni quunnamtii saatalaayitii hundi isaanii bakka akka Iraaniin caccabanii lafatti nam'anii jiru. Mee dhugaa hadhaawaa kasaaraa kanaa haxiinxalluun Pentagon waraana kana keessatti meeshaa fixachuu qofa osoo hin taane dinagdeedhaan miidhamee jira. Akka gabaasichi saaxileetti baasiin suphaa qofti $5 biliyoona ga'a jedhamee tilmaamama. Garuu kun xiyyaaraa fi raadariiwwan barbadaan dabalatee miti. Pentagon kanaan dura akka ofiisaatiif amaneetti waraanni kun guyyoota 6 jalqabaa qofa keessatti $11 biliyoona 11.3 Ameerikaa gatii kafalchiisee jira. Isaan keessaa $5 biliyoona 5.6 guyyoota lamaan jalqabaatti misaayila dhukaafameef qofa bobee. Kun waraana osoo hin taane maashinii maallaqa qisaasessuu ture. Iraan misaayila raqasaa dhukaasuun Ameerikaa dirree waraanaa irratti qofa osoo hin taane baankii addunyaa irrattis haleeltee jirti. Wanti hunda caalaa onni Ameerikaa cabse garuu haleellaan kun itti raawwatamedha. Iraan lafa duwwaa yookaan daangaa irra kunne isheen buufataalee teessoo tarsiimawaa Ameerikaa warra hunda caalaa eegaman daaraa gootee jirti. Tokkoffaan Kuwait buufata kaampii Pooringii fi Al-Salim, lammaffaan Imaaratii Arabaa buufata Al-Zafraa fi Al-Ruweys, sadaffaan Saud Arabiyaa buufata Amir Sultaan, afuraffaan Joordaan buufata Muwaffaq Al-Salt, shanaffaan Qatar daandii xiyyaara buufata Al-Hudayd, ja'affaan Iraaq kuusaa meeshaa waraanaa kaaba Iraaq jiru, torbaffaan Baariin wiirtuu ajajaa raayyaa galaanaa shanaffaan Ameerikaa haleelamanii jiru. Haleellaan wiirtuu raayyaa galaanaa shanaffaa Baariin keessa jiru irratti raawwatame salphina seenaa Ameerikaa keessatti isa guddichadha. Wiirtuun kun galaana Arabaa, galaana Diimaa fi ulaa Hormuz to'achuuf ijaa fi gurra Ameerikaa ture. Iraan wiirtuu kana rukutuun samiin kiyyaa galaannis kiyyaa iddoo dhokattan hin qabdan jechuun addunyaatti labsite. Gabaasni akka agarsiisutti gamoo kana qofa deebisanii ijaaruuf $200 miliyoona 200 gaafata. Dabalataanis simbirroon sibiilaa Ameerikaa kanneen isheen ittiin boontu waraana kana keessatti aarsaa ta'anii jiru. Drooniiwwan MQ-9 Reaper 10 lakkaa'aman warri tokkoon isaanii $30 miliyoona 30 baasu. Xiyyaaronni bobaa guutan, helikoophtaroonnii fi xiyyaaronni basaasaa qilleensaan Iraan jala seenee fiixa ba'uu dadhabee harca'ee jira. Kun meeshaa waraanaa qofa dhabuu miti, kun ija basaasaa dhabuudha. Ameerikaan Iraan rukutuuf ija ishee fayyadamu yeroo yaaltu, Iraan ammoo ija sanaa balleessitee jirti. Wanti gabaasa kanaa caalaatti sodaachisaa fi dhugaa godhu callisaa Pentagonidha. Yeroo miidiyaan Ameerikaa NBC'n gabaasa kana ifa godhu, waajjirri ittisa Ameerikaa deebii kennuu didee afaan isaa cufate. Hadhaa waraanaa keessatti yoo gabaasni tokko sobate hatattamaan ba'anii haalu. Garuu callisuun isaanii kasaaraan isaan irra ga'e kana ol ta'uusaa fi dhugaadhaa uummata Ameerikaa irraa dhoksuu barbaaduu isaanii ragaa ba'a. Yeroo Ameerikaan ba'a giddu galeessaa keessatti misaayila Iraaniif droonota Huusiin wallaansoo gootu dachee ba'a fagoorraa jawween sibiilaa dammaquun gooftummaa galaanaa Ameerikaa seenaa gochuuf deema. Addunyaan oduu dhugaa hadhooftuu tokko dhageessee jirti. Chaayinaan doonii xiyyaara baattuu ishee jalqabaa fi addunyaarraa gudditti taate maqaa koodii Type 004 jedhamuun ijaartee xumuruuf qarqara geessee jirti. Doonii xumuraam of tuulummaa mootii galaanaa Ameerikaati. Meetabaa teekinooloojii waraanaa isa madaallii humna addunyaa guutummaatti garagalchaa jiru kana gadi fageenyaan haa ilaallu. Waggoota dheeraaf Ameerikaan addunyaa irratti gooftummaa waraanaa kan qabaatteef dooniiwwan xiyyaara baattuu 10 lakkaa'aman qabdi. Isaan keessaa isheen hunda caaltuu fi ammayyawaan USS Gerald R. Ford ulfaatina toonii 100 qabdi. Xiyyaarota 75 baatti. Ameerikaan eenyumtuu doonii akkasii hojjechuu hin danda'u jechuun ittiin boonti turte. Garuu har'a Chaayinaan osoo lallabaa hin deemin dhoksaatti humna Ameerikaa kana uffisuuf kaatee jirti. Dooniin haaraan Type 004 ulfaatina toonii 110 hanga 120 madaalti. Kana jechuun guddina Ameerikaa caaltee jirti. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibu garuu guddina sibiilaa qofa miti, dandeettii teekinooloojii doonichaati. Type 004 kun xiyyaarota waraanaa ammayyawaa 105 baachuu dandeessi. Kuni doonii Ameerikaa kan xiyyaara 75 qofa baattu harka sadaffaadhaan caala. Xiyyaarri inni baatus xiyyaarota dhaloota shanaffaa kan ija raadarii jalaa dhokatan G35 kan F-35 Ameerikaa waliin morkatu. Xiyyaarota waraanaa dachaa G50T fi ija samii kan ta'e xiyyaara basaasaa KG600 dabalataan xiyyaarota dhaloota ja'affaa fi droonota waliin lolan baachuuf qophooftee jirti. Iccitiin onnee Pentagon cabsuun inni guddaan garuu asitti dhufa. Innis mootarii niwukileeraadha. Kanaan dura dooniiwwan Chaayinaa boba'aa idilee fayyadamu turan.
Kana jechuun bishaan irraa fageenya dheeraa deemuuf boba'aan isaanitti dhumam doonii dhiyeessii eeggachuu qabu. Amma garuu teeknooloojiin nukleeraatiin Type 004 kun boba'aa malee waggoota 20 addunyaarra naanna'uu dandeessi. Chaayinaan daangaa bishaanii ofirraa fagaattee galaana Hindiitiin hanga garba Atlaantikiitti qarqara Ameerikaa geessee humna agarsiisuu dandeessi. Wanti biraa nama ajaa'ibu ammoo sirna furguggisaa elektiroomagneetiksaatiin. Ameerikaan sirna kanaan Gerald Ford irratti hojii oolchuuf waggoota kurnan darban rakkattee jirti. Sirnichi yeroo baay'ee fashalaa ture. Chaayinaan garuu Fujian yookaan Type 004 irratti yaaltee milkeessitee jirti. Amma guutummaatti Type 004 irratti hidhattee jirti. Sirni kun xiyyaarri ulfaataa ta'e daqiiqaa muraasa keessatti qilleensa tarsaasee akka ka'u godha. Kuni Chaayinaan teeknooloojiidhaan Ameerikaa waliin qixxaachuu qofa osoo hin taane saffisa oomishaatiin guutummaatti dursaa akka jirtu ragaa ba'a. Suuraan saatalaayitii amma beem akka agarsiisutti ijaarsi doonii kanaa 25 xumurameera. Bara 2028 hanga 2029tti bishaan irraa sochii isheen eegalti. Mee haala kanaan waraana har'aa waliin wal haasimsiisnu. Ameerikaan waraana baha giddu galeessaa keessatti Iraan waliin yeroo muddama keessa seentu. Dooniiwwan ishee gurguddoo diroonii fi misaayilaa farra doonii Iraan sodaachuun fagaatanii bishaan irra dhaabbatanii jiru. Kasaaraan misaayila ittisaa Ameerikaa samii tuqee jira. Chaayinaan dhiphina Ameerikaa kana ilaalaa sirriitti qo'achaa turti. Ameerikaan rasaasa ishee fixee dinagdee ishee dhiigsaa yeroo jirtutti. Chaayinaan ammoo doonii waraanaa dhaloota haaraa kan gooftummaa Ameerikaa awwaaluun ijaaruutti jirti. Egaan addunyaan ammaa utubaan humnaa gara baatti jigaa akka jiru ijaan argaa jirti. Ameerikaan doonii waraanaa ishee ijaaruuf baajataa fi yeroo wal dhabdee keessa jirtu. Chaayinaan ammoo warshaalee ishee suukanneessaa keessatti dooniiwwan waraanaa akka bishaanitti oomishaa jirti. Dooniin Type 004 sibiila bishaan irraa qofa miti. Isheen mallattoo injifannoo teeknooloojii sirna addunyaa haaraa fi xumuraa jaarraa Ameerikaati. Addunyaan ammaa Ameerikaan teeknooloojiin harka kennatte. Chaayinaan ammoo galaana irratti gooftaa haaraa taate yeroo baatu ija dinqisiifannaan ilaaluuf of qopheessaa jirti. Yeroo addunyaan ija ishee hundaa gara baha giddu galeessaatti deebiftee waraana Ameerikaa fi Iraan akkasumas dho'iinsa Iraanii fi Tel Aviv qofaam daawwachaa turteetti. Gama biraatiin ammoo taphni dhokataan kan kaardii siyaasaa addunyaa irra deebi'ee tarreessu tokko Afrikaa keessatti taphatamaa ture. Gaazexaan beekamaan Ameerikaa The Wall Street Journal iccitii guddaa fi sammuu namaa bitaa galchu tokko baasee jira. Washington isheen dimokiraasiif dhaabbadha jechuun of jechuun har'a dhiphina waraanaa irraa kan ka'e biyya addunyaa irraa fagaattee kophaa ishee jiraattu Eertiraa waraanaan ofitti qabachuuf ulaa dhoksaa rurrukutaa jirti. Meetaba siyaasaa kanaa gadi fageenyaan haa ilaallu. Maaliif Ameerikaan har'aa ollaa keenyaa Eertiraa barbaadde? Deebiin isaa dhiphinaa fi muddamadha. Akkuma beeknu pireezidaantiin Doonaald Tiraamp waraana guddaa Iraan irratti labseen Iraan ammoo deebii laalessaa kennuudhaan ujummoo argansuu dinagdee addunyaa kan ta'e galaana Hormuz cuftee jirti. Gama biraatiin michoota Iraan kan ta'an Husii Yaman bara 2025 keessaa xiyyaaraa fi misaayilaan Ameerikaa wajjin wal lolanii turan. Ammas bishaan galaana diimaa fi Baab al-Mandeb cufuuf qophii xumuranii jiru. Ameerikaan ba'aan Hormuziin yaan ammoo Baab al-Mandebin hudhamtee hafuura citaa jirti. Furtunuudhaa kanaam eessa jira? Daangaa galaanaa Eertiraa isa kiiloomeetira 1,000 ol dheeratu sanarratti argama. Eertiraan biyya qarqara galaana diimaa fuuldura Saawud Arabiyaa fi Yemenitti argamtudha. Ameerikaan yoo Eertiraa harka ishee jala galchite dhiibbaa Iraan naannicharraa ittisuu fi galaana diimaa irratti olaantummaa ishee deebifachuu akka dandeessu amanti. Kanaafuu Washington faayidaa waraanaaf jecha seenaa fi dhiibbaa mirga namoomaa Eertiraa hunda dagachuuf murteessee jirti. Iccitiin dippiloomaasii kanaa akkasitti eegala. Dhugaan lafa jiru ergamaan addaa pireezidaantiin Tiraamp dhimma Afrikaa Masaad Buulos xiyyaara isaa dhoksaatiin gara magaalaa Kaayiroo Masriitti balalee achittis pireezidaantiin Eertiraa namichi waggoota 33 biyyattii sibiilaan bulchaa jiru Isaayyaas Afeworqii wajjin ijaa wal ilaalanii mari'atan. Marii kana kan qindeesse pireezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisiidha. Masaad Buulos ergaa Tiraamp irraa dhufee ifatti dhiyeesse. Ameerikaan qoqqobbii Eertiraa irra jiru guutummaatti kaasuuf qophiidha. Atoo malee isin ammoo ulaa galaana diimaa nuuf banaa hariiroo keenyas haaromsinu. Mariin kun baatii fulbaana darbee keessaa Niwuyoorkitti dhimma kanaaf eegalamee amma Kaayirootti ija godhachaa jira. Atoo malee murteen kun Washington keessatti dho'iinsa mormii uumee jira. Eertiraan erga bara 1993 Itoophiyaa irraa adda baates Isaayyaas Afeworqiin filannoo tokko malee heera mootummaa malee biyya bulaa jirtudha. Abbanna Freedom House Eertiraa fi Kooriyaa Kaabaa sadarkaa tokkotti madaaluun biyyoota addunyaa irraa hacuuccaa ammataa qaban jechuun ramadee jira. Dargaggoonni Eertiraa umurii isaanii guutuun tajaajila waraanaa dirqamaa keessatti dhumu. Namoonni siyaasa morman mana hidhaa dhokkataa keessatti tortoru.
ogeessi basaasaa fi dippiloomaasii duraanii Ameerikaa Kaameroon Hadisan dallansuudhaan akka jiran nuti yeroo hundaa uggura kan kaafnu yoo biyyi tokko amala ishee sirreessitedha. Isaayyaas garuu amala isaa bara 1993 irraa kaasee hin jijjiirre. Osoo inni waan tokko hin jijjiirin maaliif badhaasna? Maaltu nuuf argama jira? Deebiin gaaffii kanaa siyaasaa faayidaa qabatamaadha. Ameerikaan mirga namoomaa caalaa buufata waraanaa fi daangaa bishaaniitti dhimmiti. Jibuutiin isheen ollaa Eertiraa taate buufata waraanaa addunyaa kan Ameerikaa, Chaayinaa, Faransaay fi Jaapaan of keessatti baattee jirti. Ameerikaan amma bakka haraa kan Chaayinaa fi Iraanitti hin dhiyaanne barbaaddi, sunis Eertiraadha. Wanti hunda caalaa naannoo gaanfa Afrikaa dhiphisuu fi xiyyeeffannoo keenya barbaadu garuu dhiibbaa murteen kun Itoophiyaa irratti qabudha. Aangoon Ameerikaa icciitii dhokataa tokko saaxilanii jiru. Isaan Itoophiyaan mirga seenaa qarqara galaanaa qabna jechuun Eertiraa wajjin waraana haaraa banuuf qophii irra jirti jedhanii sodaatu. Itoophiyaan biyya uummata miliyoona 120 olii qabdu ulaa galaanaa dhabuun ishee rakkoo guddaa uumee jira. Yoo Ameerikaan dhuftee Eertiraa wajjin michoomtee fi qoqqobbii irraa kaastee Itoophiyaan waraana banuuf yaaddoom dhiibbaa idil addunyaa cimaa jala seenti. Ameerikaan Eertiraa jabeessuun ishee Itoophiyaadhaaf dhaamsa dhokota qarqara galaanaa Eertiraa hin tuqinaa jedhu dabarsuu isheeti. Isaayyaas Afeworqiin namichi waggoota 20f Ameerikaan dhiibamaa fi dhorkamaa ture har'a akkuma tasaa intala heerumaaf barbaadamtu ta'ee jira. Waraanni giddu galeessaa bishaan galaana diimaa ho'isee ijaarsa siyaasaa gaanfa Afrikaa guutummaatti garagalchuuf deema. Taphni kun eessaa akka ga'u murtee pireezidaantii Tiraamp FM dandeettii dippiloomaasii Tiraamp FM Isaayyaas irratti hundaa'a. Egaan kabajamtootaa dhaggeeffattootaa Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faara taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.